Maaliif bishaaniin cuuphamna? Faayidaan cuuphaa irraa argannu maali? Iccitiin cuuphaa akkamitti raawwatama? Kanaaf qulqulloonni hoomaa diiyaabiloosiin walqixa yoo ta'an addunyaan tun ni boqotti, addunyaan tun ni tasgabboofti. Kanaaf amaloota Sillaasee kennaadhaan qooddanna yoo cuuphamne jechuudha. Maaliif dammaan hin taane? Maaliif aannaniin hin taane? Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi maatiiwwan Waaqayyoo iddoo garaagaraa biyya alaas biyya keessas jiraachaa sagalee jireenyaa kana kan dhageessan hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtan, akkam turtan, akkam yoo nageessan. Ameen. Waaqni waaqotaa, Gooftaan gooftotaa, uumaan samii fi lafaa tokkummaa fi sadummaa isaatiin kan isa galateeffannu, mootummaan isaa dhuma kan hin qabne, qorichi keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa yeroo hundumaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii Dubree Maariyaam foonii fi lubbuu isheetiin qulqulluu dubroo kan taate, ergamoonni qulqulloonni Waaqayyo kan ishee galateeffatan, Waaqayyoon kan ishee filate. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaam yeroo hundumaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Araarsummaa fi kadhannaan qulqullootaa, eebbifannoo Gooftaa nu waliin haa ta'u. Egaa mata dureen barumsa keenya har'aa kutaa 3ffaa fi isa dhumaa waa'ee cuuphaa daa'immanii irratti ta'a. Kutaalee isa lammaffaa, isa tokkoffaa irratti kaasuudhaan kan laalaa turre cuuphaan daa'immanii gara mana kiristaanaa kan ittiin gallu, mootummaa Waaqayyoo kan ittiin dhaallu akka ta'e akkuma hubanne, akkuma baranne. Kutaa lammaffaa irrattis immoo fakkeenyotaa fi raajiiwwan cuuphaa irratti ka'an, dubbataman ilaallee akka baranne ni yaadattu. Har'a immoo cuuphaa daa'immanii kana jalatti qabiyyeewwan maaliif cuuphamna jedhu kan laallu ta'a. Maaliif bishaaniin cuuphamna? Faayidaan cuuphaa irraa argannu maali? Iccitiin cuuphaa akkamitti raawwatama? Cuuphaa booda maal gochuu qabna? Iccitii cuuphaa irratti hojiirra oolmaa isaa irratti wantootni fooyya'uu qaba mana kiristaanaa keessatti hanqinoonni mul'atan maal fa'aa furmaata isaa wajjin kaasuudhaan kan barannu ta'a. Waaqayyoon abbaan keenya arjummaa isaatiin jecha sagalee isaa nu ibsee anis akkan dubbadhu isinis akka dhaggeeffattan, akka caqastan, akka qalbeeffattan eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Maaliif cuuphamna? Cuuphaan maaliif barbaachise? Inni tokkoffaan wanti beekuu qabnu Waaqayyoon guyyaa dilbataa ergamoota uume. Hanga guyyaa jimaatatti Waaqayyoon namaaf wantoota barbaachisan hunda uume. Kanaafuu ergamoonni namaaf barbaachisu. Wantootni guyyaa hanga kamisaatti uumaman hundi namaaf barbaachisu. Waaqayyoon kan namaaf barbaachisan hunda erga uume booddee nama uume. Namni erga uumame booddee amala namummaa isaa gadhiisee cubbuu hojjete. Waaqayyoon garuu nama akkasitti hin dhiisne. Gaabbiidhaan deebi'u abbaan keenya Addaam Waaqayyoon namoota gaabbiidhaan deebi'an waan barbaaduuf
namni uumamee hojii keessatti badaa keessattis kufu ittaansuudhaan kiristaana godhee uume. Kanaaf marsaa kana yookiin saayikilii kana keessa kan jirru dura ergamoonni uumaman, san booda namni uumame, ergasii kiristaanni uumame, san booda kiristaanni gara ergamootaa ta'a. Saayikilii kana keessatti wanta hubannutu jira. Egaa Addaam kan uumame bakka Diyaabiloosi. Ergamootni yeroo uumaman ergamoota keessaa tokko Diyaabiloosi. Badii isaatiin Diyaabiloos iddoo isaa hin qopheeffamne, iddoo isaa hin eeyyamamne waan hawweef waan barbaadeef, waaqummaa gooftaa waan hawweef iddoo qulqullummaa, iddoo kabajaa ergamoota fi hangafa ture iddoo isaa san dhabe. Maal? Waaqummaa waan hawweef. Amala waaqummaatiin yoo dhufan, amalummaa isaatiin waaqayyoon yoo itti dhufan waan hin barbaanneef waaqayyoon Diyaabiloos iddoo isaatii yeroo ari'u, iddoo isaatii yeroo Diyaabiloos fageessu, bakka Diyaabiloos nama bakka buuse, nama uume. Kanaaf namni iddoo Diyaabiloos waan bakka bu'eef Diyaabiloos namarratti ni inaafa. Seexanni namarratti ni inaafa. Bakka isaa san waan seenneef, bakka isaa san waan buuneef dhala namaa yeroo hundumaa Diyaabiloos hin barbaadu yookiin dhala namaa seera waaqayyoo kabajan, waaqayyoo wajjin jiraatan irratti qormaata baay'isa yookiin ni inaafa. Kanaaf bakka Diyaabiloos Addaam bakka bu'e. Garuu Addaam bakka buunanis seera fi sirna mana kiristaanaa, seera fi wanta waaqayyoon hin tuqin jedheen tuquu isaatiin namummaa isaa san balleesse. Garuu gaabbiidhaan immoo deebi'e. Kiristaana isa godhe boodas. Kanaaf qulqulloonni hoomaa Diyaabiloosiin walqixa yoo ta'an addunyaan tun ni boqotti, addunyaan tun ni tasgabboofti. Amma ergamni mana kiristaanaa keenya maal yoo jenne lakkoofsa kana guutuuf ergamoonnis kan barbaadan namoonni gara isaanitti akka jijjiiramaniif, gara isaanitti akka dhiyaataniif abbaan keenya Taklaa Hayimaanoot ixaana luboota 24 wajjin ta'uudhaan teessoo Sillaasee fuulduratti aarsan yoo jennu, ixaana aarsan yoo jennu, kadhannaan isaanii fuuldura waaqayyoo biratti fudhatame jechuu keenya. Kadhannaan isaanii fuuldura waaqayyoo biratti dhagahame, dhageettii argate jechuu keenya. Maal jedha waan ta'eef mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 gubbaarratti akkas jedha. Kadhannaan qulqullootaa akka ixaanatti waaqayyo fuulduratti aarsaaf dhiyaate jedha. Egaa lammaffaa namni uumame kun balleessa isaatiin qullaa ta'e. Uumama duraa naatoo isaa balleessinaan namni jalqaba bifti yookiin suurri Sillaasee nama keessatti ka'ee ture. Isa nuti balleessinaan bifa keenya san, bifa yookiin suura waaqayyoo nu keessatti kaa'ame san balleessinaan maal godhe waaqayyoo? Kiristoos bifti keenya isa keessatti ka'e booda nuti bifa isaa, suura isaa nu keessatti ka'ee ture jalqaba nama taanee yeroo uumamnu nu keessatti ka'ee ture san balleessinaan lammaffaa maal taasise? Gooftaan keenya bifa keenya isa keessatti kaa'e, of keessatti kaa'e. Sadaffaa irratti immoo kiristaana uume. Kiristaana uume yoo jennu uumama haaraa uume jechuu keenya. Abbootiin akka jedhanitti ergamoonni teessoo Sillaasee naanna'uun marsaa tokko hin guunne jedhu. Hanga ammaatti marsaa lammaffaa dhala namaa wajjin naanna'uun galateeffatu jedhanii nu barsiisan. Kanaaf kana yaadan hubachuun hin danda'amu.
Maaliif saffisa ifaa oliin tajaajilan waan ta'eef ergamoonni Waaqayyo saffisa ifaa olii kanaanis tajaajilan. Saffisa aduun samiidha lafa geessu laala. Isaa ol tajaajilan waan ta'eef ergamoonni isaa olis tajaajilan marsaa tokko hin guunne teessoo Sillaasee jedhan. Hanga ammaatti Waaqayyoon galateeffatan teessoo Sillaasee marsaatii yeroo jedhu hanga ammaatti marsaa tokko hin guunne. Kufanii yeroo ka'anii fuuldura isaatti sagadanii simboo adda ta'een yeroo hunda Sillaasee ilaalu. Yeroo hunda adda ta'eetitti mul'ata. Yeroo hunda dinqiidha. Amma kanaan sagalee kanaan yookiin dubbii keenya kanaan dubbannee kan hin dandeenye dubbachuun kan hin danda'amne. Dubbii keenyaa ol waan ta'eef waa'een Sillaasee ergamoonni illee kana dinqii kana sirritti ni galateeffatu. Kanaafuu amaloota namaa fi ergamootaa kan tokko taasise maal inni yoo jenne amaloota namaa fi ergamootaa kan tokko taasisedha cuuphan. Tokkoffaan amaloota namaa kan jennu lapheedha. Lammaffaan jecha. Sadaffaan hafuura. Egaa laphee yoo jennu qalbeeffannaadha. Kana Waaqa Abbaadhaan bakka buusa. Jecha yoo jennu Waaqa Ilma. Sadaffaan hafuura yeroo jennu hafuura qulqulluudha. Egaa namni hunduu laphee jecha hafuura waan of keessaa qabuuf Sillaasee fakkaata jechuudha. Kanaaf amaloota Sillaasee kennaadhaan qooddanna yoo cuuphamne jechuudha. Amalli kun sadeen amaloota Sillaaseeti. Amalummaan isaa amalummaa bara baraati. Amalummaa kennaa miti. Amalummaan Sillaasee laphee jecha hafuura jennu kun lapheen Waaqa Abbaa, jechi Waaqa Ilma, hafuura qulqulluu amalummaa bara baraa isaati. Amalummaa isaati. Amalummaa waaqummaati kun. Amalummaa waaqummaa kana kennaadhaan kan itti qooddannu cuuphaadhaani. Kanaaf daa'imni yoo cuuphamu, namni tokko yoo cuuphamu kennaadhaan amaloota kennaa kanneen qooddata. Tokkummaan isaa sadummaa isaa kan hin qoonnedha. Sadummaan isaa tokkummaa isaa kan hin liqimsinedha. Namni fi ergamoonnis kanaan tokkodha. Egaa amalummaa kana kan qooddannu kennaadhaan kan waaqummaa osoo hin ta'in kan kennaa kan qooddannu cuuphaadhaan yoo jennu kun iccitii kiristaanotaaf iccitii mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalu nu kenname iccitii dinqii ta'ee fi sammuu keenyan ol baay'ee dinqisiifannuudha. Jechootan dubbannee waan garaa nu gahu waan hin qabneef bifa kanaan yaalaan. Timirta Hibu'aat kan jedhamu kadhannaa mana kiristaanaa yookiin kitaaba mana kiristaanaa keenya irratti maal jedhaa? Yeroo galateeffannaa eenyu wajjin akka firoomtan beekuu qabdu nun jedha. Yeroo galateeffannaa, yeroo kadhannaa, kanaafuu yeroo daa'imni tokko cuuphamu kadhannaan ni dhiyaata. Macaafni kiristinnaa jira, luboonni jiru, daaqonoonni jiru, kadhannaa ni dhiyeessu. Kadhannaa yeroo dhiyeessan san kadhannaa keenya sun eenyu wajjin walitti nu firoomsa. Kadhannaan sun yeroo taasifamu kadhannaan sun Waaqayyo wajjin walitti nu firoomsa. Ergamoota wajjin walitti nu firoomsa. Haadha fi abbaa cuuphatiin firoomna. Abbaa kiristinnaa jennuun saniin. Egaa Waaqayyoon abbaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 19 gubbaa irratti maal jedhaa? Gooftaan keenya fannoo irratti bishaan dhoobadhe yeroo jedhu ni ilaalla. Bishaan dhoobadhe jechi jedhu kun bishaan ilaallu kanaan alatti, bishaan beeknuun alatti garuu lubbuu keenya barbaadu isaa nutti agarsiisuufi. Dheebodha yeroo jedhu Kiristoos dhala namaa barbaachuu isaa nutti agarsiisa. Nu barbaaduu isaa nutti agarsiisa. Lubbuu dhala namaa barbaaduu isaa nutti agarsiisa.
cinaacha isaatii bishaan burqeera. Yeroo sana manni kiristaanaa uumamte kan jedhan abbootiin jiru. Egaa guchiin buuphaa ishee guyyaa 40 ijaan ilaalti. Guyyaa 40 booddee guchiin erga hortee baate booda hin babal'atti, hin baay'atti. Hanga guyyaa 40 garuu ija ishee irraan kaastu. Hanga guyyaa 40tti ija ishee irraan kaastu. Gooftaan keenya du'aa ka'ee guyyaa 40 duuka bu'oota isaa yeroo adda addaatti ija isaatii ilaalaa ture. Yeroo adda addaatti itti mul'achaati ture. Guyyaa 40 du'aa ka'ee guyyaa 40 erga isaanitti mul'ate bakka adda addaatti mul'ate booddee gara samiitti ol ba'ee guyyaa 10ffaatti hafuura qulqulluu kenneefira. San booddee ergamoonni duuka bu'oonni addunyaa kanarratti faffaca'anii babal'isanii jiru. Jecha isaa qulqulluu barsiisanii jiru. Egaa tajaajila jalqabaaf guyyaa 40 turuun akkuma jiru. San booddee garuu tajaajilli akka babal'atu nutti hima. Kiristoos uffachuudhaaf cuuphamna. Fedhii Abbaa Ilmaa hafuura qulqulluutiin nu fayyiseera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina nu kenneera. Fayyina kana argachuudhaaf, fayyina kana jireenya keenya keessatti fiduudhaaf cuuphamna. Miseensummaa maatii Waaqayyoo ta'uudhaaf cuuphamna. Qaama Kiristoos ta'uudhaaf cuuphamna. Dhiiga fi foon isaa fudhachuudhaan cuuphamna. Kanaafuu erga cuuphame booddee daa'imni tokko gara foonii fi dhiiga Gooftaatti kan dhiyaatu cuuphaan ni dursa. Cuuphaan jalqaba akka ta'e nutti hima. Egaa akkasitti cuuphaan kun iccitiidha eega jenne sababa ittiin cuuphamnuufis eega barre maaliif bishaan hin ta'e kan jedhu immoo haalaan. Maaliif dammaan hin taane? Maaliif aannaniin hin taane? Maaliif kanneen birootiin hin taane? Egaa Gooftaan keenya sababa qaba. Bishaan hin taasisuun isaa tokkoffaa bishaan dureessis hiyyeessis walqixa waan argatuuf. Osoo dammaa fi aannan ta'e garuu walqixa hin argamu. Lammaffaa bishaan biqiloota lalisiisa. Cuuphanis lubbuu keenya lalisiisa. Lubbuu keenyatu ittiin lalisa. Bishaan bifa keenya akkuma agarsiisu cuuphanis bifa lubbuu keenya nutti agarsiisa. Lubbuu keenya nutti agarsiisa bifa ishee. Bishaan uffata akkuma qulqulleessu cuuphanis lubbuu keenya qulqulleessa. Bishaan bakka bishaan jirutti titiisni akkuma mul'anne namoota cuuphaman biratti seexanni hin dhiyaatu. Hin dhiyaatu. Bishaan yoo gad naqame fagaatee akkuma deemu cuuphanis addunyaa hundatti wal gaha. Addunyaa hundatti wal ga'uusaaf fakkeenya. Wanti bishaaniin fudhatame mallattoo hin qabu. Barbaadamees hin mul'atu. Egaa akkuma beekamu akkasuma cubbuun cuuphaadhaan haqame hin qoratamu. Hin qoratamu. Kanaaf Waaqayyoon bishaaniin akka cuuphamu nu ajaje. Namoonni kanneen akka Ribqaa Siphaaraa bishaan maddiitti kaadhimamanii jiru. Dubree Maariyaamis bishaan yeroo waraabdu kaadhimamtee jirti. Egaa haaluma kanaan kaadhimummaan hafuurawaa cuuphaadhaan eegala. Nam tokko kaadhima erga ta'ee booddee gara tajaajilaatti gara waan tokko jalqabaaf kaadhimamuun waan dursuuf cuuphaa booda kaadhimammaan hafuurummaa ni eegala jechaadha. Namni hafuurummaadhaan hafuurawaa cuuphaadhaan tajaajila cuuphaadhaan eegala waan ta'eef. Uffanni miiccamee bishaan miiccamee jabina akkuma argatu namni cuuphame qabsuura hojjechuuf cimaa deema. Qabsuura keessa seenuudhaaf cimaa deema. Egaa wantootni baay'een fakkeenyota maaliif bishaan hin cuuphamne jedhu baay'eetu jiran. Baay'eetu jiran. Inni biraa faayidaa cuupharraa argannu haa kaasnu.
Tokkoffaan hidhaa cubburraa hiikamuuf cuuphamna. Kiristoos wajjin du'anii Kiristoos wajjin du'aa ka'uu agarsiisa waan ta'eef cubburraa kan ittiin hiikamnudha. Gooftaa wajjin tokko akka taanu nu dandeessisa. Miseensa mana kiristaanaa nama taasisa. Inni lammaffaan dhaloota lammaffaadha. Dhaloonni duraa dhaloota fooniiti. Dhalootni lammaffaan cuuphamuudha. Waaqayyo irraa akka dhalannu nu taasisa. Waaqayyo irraa dhalachuun immoo jireenya haaraa argannaan. Balleessa Addaamii fi dhuunfaa keenyan hojjanne irraa kan ittiin qulqulloofnu cuuphaadhaan. Mootummaa bara baraa kan ittiin dhaallu cuuphaadhaan. Maqaa haaraa kan ittiin argannu cuuphaadhaan. Egaa guyyaa cuuphaa san maqaan nu baha. Dhiirri Hayila Gabriel Walda Maariyaam maqaa qulqullootatiin, maqaa gooftaatiin, maqaa ergamootatiin, maqaa abbootii qulqullootatiin maqaan ni moggaafama. Egaa maqaa hin banne mana isaa keessatti kan ittiin argannu cuuphaadhaan. Dubarri Walatta Maariyaam, Ahata Mikaa'el, Walatta Sillaasee kanneen kana fakkaatan maqaan ni baha. Maqaa hin banne maqaa bara baraa kan ittiin argannu cuuphaadhaan. Maqaa haaraa ittiin arganna. Maqaa addunyaa kanaan adda kan ta'e maqaa samiitti ittiin Waaqayyoodhaan itti wal beeknu, Waaqayyoon ittiin waamu maqaa kana kan argannu mana kiristaanaatti cuuphaadhaan. Maqaa keenya kana hagam beekna. Hundi keenya maqaa keenya kana sirnaan eeggachuu, sirnaan qabachuu qabna. Maqaa keenya kanaan luboota abbootii keenyatti dhiyaannee kadhannaa akka nu taasifamu taasisuu qabna. Maqaa keenya kanaan kadhannaa keenya Waaqayyoon akka nu dhaga'u maqaa keenya itti mannee dhiifama nuuf godhi jennee Waaqayyoo kadhannaadhaan gaafachuu qabna. Lubootaan ergamoota Waaqayyootiin nuuf kadhadhaa jechuu ni qabna. Egaa haadhaaf abbaa kiristinnaallee kan ittiin argannu maaliidhaan? Cuuphaadhaan. Abbaan arganna, haadha ni arganna, abbaa kiristinnaa, haadha kiristinnaa cuuphaadhaan. Egaa daaqoniin hin fuune garuu daa'ima shamarranii kiristinnaa akka hin kaasne immoo seerri mana kiristaanaa keenya nutti hima. Inni biraa cuuphuuf aangoon kan kenname eenyuufi? Akkuma beekamu kan akka cuuphan ajajaman aangoo lubummaa fi aangoo episkooposummaa kanneen qaban duuka bu'oota qofa waan ta'aniif isaaniin ala cuuphuu hin danda'amu. Cuuphaa deemsisuun hin danda'amu. Daaqoniin cuuphuu hin danda'u. Kan cuuphuun eeyyamameef eenyuuf? Lubootaaf. Aangoo lubummaa kanneen qaban episkooposota yookiin paappaasota, paatraarikii kanneen malee aangoo lubummaa kanneen hin qabne cuuphuu hin danda'amu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 gubbaarratti maal jedha? Lubootaaf aangoo kenname nutti hima. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 gubbaarrattis qulqulluu Phexrosiif aangoon akka kenname nutti hima. Kanaaf sadarkaa lubummaa lamaan isaan raawwatama. Tokkoffaan luboota, lammaffaa episkooposotaan jechaadha. Kanaafuu iccitii cuuphaa kan raawwatamu luboota, monoksoota yookiin lubummaa kan qaban monoksoota jechuudha. Monoksootas ta'anii lubummaa kan hin qabne waan jiraniif. Monoksoota lubummaa qabanii fi episkooposota yookiin paappaasotaan aangoon kennameef. Cuuphaadhaan booda maal gochuu qabnaadha? Wanti guddaan uumama haaraa waan taaneef uumama haaraa kana naamusa gaariidhaan qabachuudha. Amma namni jalqaba irratti akkuma kaasne nama ta'ee erga uumame booda badii balleessee namummaa isaa dhabsiisee ture. Booda garuu Kiristoos namummaa isaa balleesse san dhiifama godhee fi kiristaana godhee uume. Kanaaf kiristaana erga taane booddee amala gaariidhaan maqaa Kiristoosiin kiristaana erga taane maqaa keenya kanaan amala gaarummaadhaan jiraachuu akka qabnudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:17 gubbaarratti akkuma ilaalu amala gaariidhaan uumama haaraa keenya kana eeguu akka qabnu nutti hima. Cubbuullee yoo raawwanne qalbii jijjiirrannee gaabbii gallee jiraachuu qabna.
Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 yeroo dubbisnu mootummaa Waaqayyoo kan dhaalu seenaa Abrahaam seenessuun qofa osoo hin taane hojii Abrahaam hojjete hojjechuudhaan jedha. Kanaaf hojiitti hiikuun nu barbaachisa. Kan beeknu hojiitti hiikuudhaaf tattaafachuu danda'uu qabna. Inni biraa iccitiin cuuphaa akkamitti raawwatama kan jedhu haalaan. Cuuphaaf ulaagaalee barbaachisoo ta'an guutamuun isaanii yeroo daa'imni tokko mana kiristaanaa dhufe ulaagaan barbaachisu jiraachuusaa lubichi ni mirkaneessa mana kiristaanaa keessa. San booddee luboonni bishaan cuuphaaf qophaa'e sanii fi kirrii mormatti hidhamu san ni qopheessu. Yookiin namoonni cuuphaa daa'ima isaanii yeroo fidan kirrii kanas fidanii dhufuu ni danda'u. Kirrii san erga qophaa'e booddee kitaaba kiristaanaatiin kadhannaan ni adeemsifama. San booddee luboonni seera qiddaasee cuuphaa ni adeemsisu. Mana kiristaanaa keessatti seerri qiddaasee cuuphaa of danda'ee waan jiruuf sirni qiddaasee isa mana kiristaanaa keessatti waliin adeemsisnuun adda kan ta'e walakkaansaa bakka mana kiristaanaa keessatti ni adeemsifama. Lubni daaqoniin walitti argamuudhaan namootni argamuudhaan ni adeemsifama. Lubni bishaan eebbisee gara maayaa gabootti erga jijjiireen booddee cuuphamaan yookiin daa'imni ni cuuphama. Egaa dhiirri dhiira dubartiin immoo dubara kiristaanaa kaasu namni kiristaanaa kaasu quba guddaa kana qaba jechaadha. Quba guddaa yookiin abbudduu jennuun kana daa'ima qabeeti kan kadhannoo amantaa yookiin hundee amantaa jechaati qaba. Quba kana qabeet kiristaanaa kaasa. Cuuphamaaf maqaan kiristaanaa ni moggaafamaa fi lubni qaama cuuphamaa meeroonii ni diba. Achumatti mana kiristaanaa san keessatti meeroonii diba. Kirrii mormatti ni hidhaaf. Seerri cuuphaa erga raawwate booddee sirni kadhannaa qiddaasee osoo hin eegalin dura hundi isaanii gara mana kiristaanaa seenanii iddoo isaanii qabatu. San booddee lubni daa'ima san cuuphame san abbaa yookiin haadha kiristaanaa irraa fuudhee haadha deessetti laata. San booddee maatiin sirna kadhannoo qiddaasee irratti hirmaatanii foonii fi dhiiga qulqulluu gooftaa fudhatanii imaltoota isaanii waliin marfamanii gara manaatti deebi'u jechuudha. Egaa kun akkas ta'ee osoo jiru, akkas ta'uu osoo qabu, wantoonni tokko akka hanqinootatti kan laalaman cuuphaa irratti, hanqinoota cuuphaa irratti mul'atanii furmaata isaanii immoo haalaallu. Inni tokkoffaan guyyaa cuuphaa dabarsuun hin danda'amu. Nam tokko osoo hin beekin guyyaa 40 dhiira yoo ta'e guyyaa 80 dubara yoo ta'e hanqisuu yookiin dabarsuudhaan kan mana kiristaanaa deeman yoo jiraatan kun dogongora. Kanaaf guyyaan sun darbuu hin qabu, hanqachuu hin qabu. Guyyuma sanirra ta'uu qaba tokko. Inni lammaffaan qaama cuuphamaa yookiin daa'ima san meeroonii iddoo 36 dibuu qaba lubichi. Kan dibu eenyu? Luba. Qaamolee 36 meerooniin diban maal fa'a yoo jettan akka ifa isinii ta'uuf kanneen mul'atan isinitti himuun yaala. Fakkeenyaaf adda bitaa, adda mirgaa kan, qaawwa funyaanii lamaan kan, hidhii lamaan, hidhii gubbaa fi gajjallaa lama, gurra lamaan kan ni diba, ija lamaan ni diba, qoma ni diba, laphee ni diba. Yeroo lakkoofnu 36 ta'uu isinitu lakkaa'ee bira gahuu danda'a. Sammuu gidduuti hanga dugdaatti ni diba. Irree bitaa fi mirgaa, irree bitaa fi mirgaanii wal qabsiistuu miilaa lamaan, miila irratti wal qabsiistuu miilaa yookiin jilbeennuun kan lamaan bakka taa'umsaa ni diba. Tafa kana ni diba. Jilba miila lamaanii ni diba. Jilba miila lamaanii, quba gubbaa miila lamaanii, quba gubbaa miila gajjallaa lamaanii, quba keessaa miila lamaanii, quba gubbaa miila irratti kan jallaa gajjallaa kan keessaa miila lamaanis, dugda gidduu ni diba. 29ffaa handhuura ni diba. Handhuura ni dibama. Harka mirgaa ni dibama. Harki bitaa wal qabsiistuun harkaa kun lamaan ni dibama. Gateettiin mirgaa kunis ni dibama. Gateettiin bitaa ni dibama. Mormi ni dibama. Egaa qaamoleen kun 36 dibamuu qabu.
yeroo baay'ee kan laallu garuu kun ta'aan jiru kun akka ta'uuf manni kiristaanaa keenya immoo seera ishee keessatti teechisteesti. Inni biraa bishaan cuuphaa irratti meeroonii naquu sirrii miti. Yeroo baay'ee bishaan cuuphaa irratti meeroonii naquudhaan sanuma daa'ima cuuphanii kun sirrii akka hin taanedha kan barsiifanni mana kiristaanaa keenya jedhu. Bishaan cuuphaa irratti meerooniin hin naqamu. Amantoota haaraa ta'an utuu hin baratiin akkuma dhufaniin cuuphuunis sirrii miti. Haaraa kan ta'an dura barsiisanii, beeksisanii, hubachiisanii yeroo murtaa'eef erga hubatanii booddeedha kan cuuphamu malee akkasumaan akkuma dhufaniin cuuphuunis sirrii akka hin taanedha. Cuuphamaan erga mana kiristaanaa seenee booddee meeroonii dibuun dogongoradha. Kanaafuu idduma cuuphatti achumatti meerooniin kan dibamuu qabudha. Inni biraa erga qiddaaseen eegale booddee cuuphuu yookiin otoo qiddaaseen hin raawwatin foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu san laachuun innis sirrii miti. Kanaaf qiddaaseen erga xumuramee bakkuma sirna kennamu san irratti foonii fi dhiigni gooftaan yeruma kennamu san kan kennamuu qabu. Inni biraa maatiin daa'ima cuuphamuu yookiin maatiin daa'ima cuuphamuu maal godhaa yeroo tokko kunuunsituutti gatanii ofiidhaa sirna qiddaasee irratti osoo hin hirmaatin galu. Kunis sirrii miti. Maatiin kunuunsituutti daa'ima kennee ofiidhaaf galuun sirrii miti. Maatiin waliin ta'ee sirna qiddaasee irratti argamee hirmaateeti kan galuu qabu. Inni dhumaa bishaan ho'aa peermuuzitti qabanii cuuphaaf dhiyeessuu sirrii miti. Bishaan ho'aa fidanii mana maatiin daa'imni itti qorra jedhanii yaaduudhaan bishaan ho'isanii fidan peermuuzitti kunis sirrii miti. Kanaaf kana sirriitti hubachuutu nurraa eegama. Egaa walumaa galatti har'a kan baranne maal inni wantoota cuuphaadhaaf barbaachisan maaliif akka cuuphamnu bishaan maaliif akka cuuphamnu ilaalleerra faayidaa cuuphaa ilaalleerra iccitii cuuphaa akkamitti akka raawwatu ilaalleerra cuuphaa booda maal gochuu akka qabnu ilaalleerra iccitii cuuphaa akkamitti akka raawwatamullee hamma ta'e ilaalleerra hanqinoota mul'atanis akka fooyya'uuf furmaata wajjin bifa kanaan keenyarra. Egaa kan baranne kanaan Waaqayyoon abbaan keenya qalbii gaarii akka ittiin argannu jireenya kiristaanaa jireenya ortodoksawaa akka ittiin jiraannu kan baranneen mootummaa isaa akka ittiin dhaallu beeknee mootummaa isaa akka ittiin dhaallu jiraata bara baraa akka taanuuf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Walumaa galatti kutaa 3 keessatti kan laalle waa'een cuuphaa daa'immanii baay'ee keessaa gabaabsine kana fakkaataa amammaatti kan hordoftan daawwattoonni keenya hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin guddaa isin galateeffannaa. Maqaan Waaqayyoo kan nu barsiise maqaan isaa bara baraan kan galatamu nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleetti Durbee Maariyaam kadhannaan ishee nu wajjin ta'e kan nu barsiise maqaan ishee kan galatamu nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni Waaqayyoo hundumti isaanii maqaan isaanii akkaataa kennaa isaaniitiin maqaan isaanii kan galatamu nuuf haa ta'u. Waan ammaatiin hordoftaniif guddaa galatoomaa. Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Ameen.